Milkaa'ina filannoo marsaa torbaffaa keessatti gahee dargaggootaa fi dhaabbilee siviilii cimsuuf leenjiin leenjistootaa hooggantoota federeeshinii godinaalee magaalotaa fi adda duree aanotaa ta'aniif qindoomina federeeshinii dargaggootaa naannoo Oromiyaa fi yuunivarsiitii naannoo Oromiyaan magaalaa Baatuutti kennamuu eegale. Leenjicha irratti pirezidaantiin federeeshinii dargaggootaa Oromiyaa dargaggoo Kaalifaa Hasan ergaa dabarsaniin dargaggoonni humna jijjiiramaa fi itti gaafatamummaa seenaa bahaa kan jiran ta'uu himuun sirna dimokiraasii ijaaruu keessattis bu'uura olaanaa kan ka'an ta'uu dubbataniiru. Filannoo nagaa qabeessa kan nagummaan isaatti mirkanaa'e haqa qabeessa akka ta'uuf jaarmiyaaleen dhaabbileen siviilii gahee olaanaa taphachaa ture taphachuus nurraa eegamaa jechuudha. Dargaggoonni uummata biyya kanaa keessaa humna bal'aa baay'ina qabu ka beekumsaanis guutamee jiru waan ta'eef humna bal'aa kan ammoo ijaarsa biyyaatii fi sirna ijaaruu jirru kana keessatti karaa sirriidhaan ilaalama sirrii qabaatee akka deemu filannoon biyyaalessaa gaggeeffamu kun filannoo nagaa dimokiraatawaa haqa qabeessa ta'ee fi mootummaan sagalee uummataa argate biyya akka hoogganuuf akka hawaasa siviilii tokkotti federeeshiniin dargaggootaa jaarmiyaalee dargaggootaa jiranii fi dargaggoota naannoo keenyaa jiran waliin ta'uudhaan geessa akka baatuuf sochii bal'aa taasisaati jirra. Federeeshiniin dargaggoota Oromiyaas milkaa'inoota filannoo marsaa torbaffaa taajjabuu fi filattootaaf barnoota filannoo kennuuf haalduree barbaachisu xumuruun boordii filannoo biyyaalessaa irraa beekamtii argachuus yaadachiisan. Ulaagaa guutuu barbaachisu hunda guunnee boordii filannoo biyyaalessaa irraa haalduree barbaachisu hunda xumuramee beekamtiin barnoota filattootaa kennuu taajjabdummaa qopheessu federeeshinii dargaggootaatii fi jaarmiyaalee naannoo keenya jiran waldaa dargaggootaa dabalatee baay'ee keenyaaf kenname. Kanaanis akka federeeshinii dargaggootaatti buufataalee filannoo naannoo keenya keessa jiran 16,161 ta'an irratti taajjabaa qophaa'ee kan jiruu fi barnoota filannoo kennuudhaaf kan deemnu waan ta'eef akka waliigalaatti immoo qaama odeeffannoo argachuu qabu odeeffannoo biraan gahuudhaaf maalummaa nageenyummaa filannoo keessatti gahee keenya bahuudhaa fi ijaarsa sirna dimokiraasii amma jalqabame kana fiixaan baasuu keessatti dargaggoota hunda bira akka gahuuf leenjistootaa kana yuunivarsiitii kanaa wajjiniin akka hawaasa siviilii tokkotti federeeshiniin dargaggootaa jaarmiyaalee dargaggootaa jiranii fi dargaggoota naannoo keenyaa jiran waliin ta'uudhaan geessa akka baatuuf sochii bal'aa taasisaati jirra. Kanaanis ulaagaa guutuu barbaachisu hunda guunnee boordii filannoo biyyaalessaa irraa haalduree barbaachisu hunda xumuramee beekamtiin barnoota filattootaa kennuu taajjabdummaa qopheessu federeeshinii dargaggootaatii fi jaarmiyaalee naannoo keenya jiran waldaa dargaggootaa dabalatee baay'ee keenyaaf kenname. Kanaanis akka federeeshinii dargaggootaatti buufataalee filannoo naannoo keenya keessa jiran 16,161 ta'an irratti taajjabaa qophaa'ee kan jiruu fi barnoota filannoo kennuudhaaf kan deemnu waan ta'eef akka waliigalaatti immoo qaama odeeffannoo argachuu qabu odeeffannoo biraan gahuudhaaf maalummaa nageenyummaa filannoo keessatti gahee keenya bahuudhaa fi ijaarsa sirna dimokiraasii amma jalqabame kana fiixaan baasuu keessatti dargaggoota hunda bira akka gahuuf leenjistootaa kana yuunivarsiitii kanaa wajjiniin. Itti aanaan hoogganaa biiroo dargaggoo fi ispoortii Oromiyaa obbo Kadir Indaalkaachoo gama isaaniin ijaarsa biyyaa keessatti gaheen jaarmiyaa olaanaa ta'uu himuun filannoo bara kanaa karaa nagaa haqa qabeessaa fi dimokiraatawaa ta'een akka raawwatuuf gaheen dargaggootaa fi dhaabbilee siviilii olaanaadha jedhaniiru. Leenjiin humna raawwachiistummaa jaarmiyaalee dargaggootaa cimsuu keessatti biiroon dargaggoo fi ispoortii Oromiyaa shoora olaanaa bahaa jiraachuus himan. Humna raawwachiisummaa hooggantoota jaarmiyaalee dargaggoota keenyaa darbees immoo dargaggoota keenya bal'aa sadarkaa gadi jiranu dhimmoota baay'ee murteessoo ta'an haala yeroo giddu galeessa godhatee hubachiisuu giddu galeessa godhatee kan kennamudha. Kanaanis jaarmiyaaleen dargaggoota keenya yeroodhaa gara yerootti of danda'anii dhaabbata cimaa ta'uudhaan dargaggoota kana bakka bu'anii hojiiwwan gurguddaadha kan isaan hojjechaa jiran. Kana keessaa sagantaan har'a asitti qophaa'e kun mul'istuu kanaati jechuudha. Biiroon dargaggoo fi ispoortii akkuma isin beektan jaarmiyaalee dargaggoota naannoo keenyaatii wajjin
itti dhiyeenyaan hojiiwwan babal'aadha kan nuti hojjennu. Darbees jaarmiyaalee keenya akka isaan humna godhatan of danda'anii socho'aniif deeggarsa barbaachisu hunda ni taasisa. Kanaanis akka naannoo keenyaatti jijjiiramoonni gurguddaan mul'ataati kan isaan jiranii. Dargaggoonni leenjicha irratti hirmaatanis hawaasaaf hubannoo uumuu, odeeffannoo sirrii tamsaasuu, nageenyaa fi tasgabbii filannoo eeguun filannoo haqa qabeessaa fi dimokiraatawaan akka gaggeeffamu hordoffii fi hirmaannaa gochuun gahee isaanii kan bahan ta'uu ibsaniiru. Federeeshiniin dargaggoo qaama bilisa ta'ee biyya kana keessatti ijaarame keessaa isa tokkodha. Yookaan dhaabbilee siivikii keessaa heeyyama qaama argate keessaa isa tokkodha. Qaamni bilisa ta'e tokko immoo filannoon geggeeffamu filannoon karaa haqa qabeessa dimokiraataa kan ta'ee fi nageenyummaan isaa kan amaname akka raawwatamuuf qaamni wal dorgomu kamillee jechuudha osoo walitti hin bu'in yaada qofaan wal dorgomee yaada mo'ataadhaan immoo lammiin biyyattii keessaa filannoo kana irratti kan na geggeessuu danda'a, kan na bulchuu danda'a kan jedhu yeroo filatutti osoo yaadarraa kan hafe waan biraa keessa osoo hin seenin karaa haqa qabeessaan akka inni geggeeffamuuf nuti akka qaama bilisa ta'e tokkotti qaamni wal dorgomu kamillee karaa haqa qabeessaan akka inni geggeeffatuu fi ga'ee nurraa eegamu ni baana. Filannichi marsaa torbaffaa gaggeeffamu kun dimokiraataa akka ta'u haqa qabeessa akka ta'uuf leenji'uun kana gadi buunee leenjisuu qabna. Warreen leenjinallee immoo hojii keenya karaa guutuu ta'een baachuudhaan filannoo sirriitti taajjabu hojii achitti hojjetamu san sirriitti ilaalu madaalu dimokiraatawaa miti kan jedhu san laallee filannichi dimokiraatawaa akka ta'u. Dargaggeessi karaa federeeshinii pirezidaantii dargaggoota Oromiyaatiin kallattii nuu kennameen immoo taajjabaa ta'ee filannoo kanaaf akka inni qopheessu akka inni taajjabu maal takkachitti ta'u dimokiraatawaa akka inni ta'u sirriitti akka inni irratti hojjetuuf irratti qophaa'ee jira dargaggeessi.